Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa irraallee qophii irraa barachuu dandeessan baay'ee nama ajaa'ibu. Akkanumallee obboloota keessaniif akeekkachiisatti laattan isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee appilikeeshinii moobaayilii waayifaayi mooraa keessan yookiin immoo ollaa keessan jiru isin paaswaardii isaa hin beekne paaswaardii isaa cabsee isin fayyadamsiisuu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamaa jechaa kallachumaan gara qophii har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Teknooloojiin faayidaawwan gurguddoo hedduu akkuma qabu miidhaawwan gurguddoo kana jedhaman hedduus akka inni qabu ni hubattu jedhee yaada. Amma moobaayilli keenyi qulqullinni kaameeraa isaa fiilmiiwwan dur waraabamanii caalaa haala ajaa'iba ta'een suuraas viidiyoos ni kaasa. Maarree kunis waanuma gaariidha mitire. Haa ta'uutii garuu suuraan yookiin immoo viidiyoon nuti kaanu safuu hawaasaa kan hin eegne yoo ta'e har'a yoo nu gaabbisiisuu baate bor nu gaabbisiisa. Obboleettii keenya biyya Arabaa jiraattu tokkotu jaalallee koodha jettee kan amantu yeroo dheeraas jaalalaan kan waliin dabarsaniif moobaayilii ishee fayyadamtee suuraa fi viidiyoo qaama ishee qullaa argisiisu waraabdee ergaa fi turte. Takkaa lama otoo hin taane si'a hedduu jechuudha. Lafa kanarratti qaamni walitti hin buune yoo jiraate ija wal maddii jiraatanii qofaadha. Dhalli namaa akkuma nageenya wal biraa qabu walitti bu'iinsis gonkumaa biraa hin hafu. Akkuma jaalalli jiru jibbis jira. Namni har'a siin du'a, siin ciccita, siif moo jedhee lubbuu isaallee nuuf kennuu danda'u bor immoo nu jibbee yoon si ajjeese yoon si kukkute malee jedhee nutti dhaadachuu ni danda'a. Addunyaan keenyi geengoo waan taateef waanuma tokkoon goolbamtee hin dhaabbattu. Maarree jaalalleewwan kun lamaan walitti bu'anii yeroo booddee inni dhiirri kuni suuraa fi viidiyoo isheen ergaa fi turte tokko lamaan suuta guyyaa kaleessaarraa kaasee toora feesbuukii irratti jalaa maxxansuu eegale. Mucayyoon kun qullaa qulqulluu isheetu argama. Namni keenyis hojii gaarii qooduu waan hin jaallanneef muraasni keessanillee argitaniitti ta'uu ni danda'aatii daqiiqaa 30 yeroo hin guunne keessatti sheerii 1000 ol argate. Mucayyoon sun dursitee suuraa fi viidiyoo kanaan dorsifamaa waan turteef fala yookiin immoo wanta guutu tokkollee waan hin qabneef qaana'uu ija namaatti mul'achuu dadhabuun ala waan goote waan gochuu dandeessus waan tokko yoo hin jiru. Of qofa osoo hin taane maatii isheellee boquu isaanii gadi akka qabanii taasiste. Jaalalleen ishee suuraa fi viidiyoo sanaatiin yeroo dheeraaf maallaqa naaf ergi jedhee maallaqa erga harkaa nyaatee booddee irratti garuu ishiinis maallaqa sana erguu fi yeroo dadhabdu suuraa fi viidiyoo ishee toora sooshaal miidiyaa irratti raabsuun qaaniif ishee gahe. Jaalala keessatti wanti hin jedhamne wanti hin godhamne hin jiru. Bultii keessatti illee akkanuma. Haa ta'uutii garuu nama jaallatan miti namuma bultii waliin jiraatan waliinuu suuraa yookiin immoo viidiyoo akkasii waliif qooduun gaaf tokko gaafa hammeenyi dhufe gaafa jaalalaan wal danda'uun wal baachuun dhibu jibbi keessa keenya guutu hammeenyaan dallaan keenya cufamu wal qaanessuu fi wal salphisuutti yaadni keenya waan ariifatuuf sadarkaa kamirrayyuu ta'anii gochaa akkanaa raawwachuun faayila akkanaa waliif qooduun gonkumaa akka hin barbaachisne gochaan obboloota keenyaa nu barsiisa. Fedhii keenyaan waliif qoonnee yoo ta'u hin taane moobaayilli nuti fayyadamnu yeroo intarneetii bannu faayila keenya guutuu qaamni biraan dubbisuu guutuutti ilaaluu akka danda'u dagachuus hin qabnu. Tarii akkamitti jettanii na gaafachuu ni dandeessu ta'a. Guyyaa guyyaatiin liinkii garaagaraa tuqaa beeksisa garaagaraa irratti kiliik gochaa oolla. Liinkonni tuttuqaa oollu kuni maddi isaanii eessa akka ta'e waan hin beekneef hakaroonni yookiin immoo hattoonni suuraa yookiin immoo viidiyoo yookiin immoo
ergaa moobaayila keenya keessaa darbee immoo maallaqa moobaayila keenya keessaallee to'achuu sakatta'uu ni danda'u. Teknooloojiidhaan waan gaariin hojjechuu akka danda'amu otoo jiruu gochaa akkanaafillee warri fayyadaman tokko lama miti. Kanaaf obboloonni koo qophii kana dhaggeeffachaa jirtan jaalala keessas bultii keessas yoo jiraattan qaama qullaa kaatanii eenyumaafiyyuu erguurraa gonkumaaf qusadhaa. Har'a tarii namni kun na jaallata icciitii koo alatti hin baasu jettanii kan yaaddanii yoo ta'e ani dogongortaniittuu isiniin jedha. Sababiin isaa immoo dhala namaaf dhaabbachuun akkuma jiru kufuun ni jiraataatii gaafa kuftan gaafa wal dhabdan gaafa walirraa adda baataniif wabiin har'arra teessanii boriif qabattan maaliin gaaffii kiyyaa. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa intarneetiin saffisa guddaa qabu ollaa yookiin immoo naannoo keessan kan jiru yoo ta'e paaswaardii isaa wallaaltanii nama gaafattan kan dhabdan yookiin immoo paaswaardii isaa dhorkamtanii kan jirtan yoo ta'e appilikeeshinii moobaayilii paaswaardii waayifaayi kamiyyuu cabsee seenuu danda'u liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan isiniif kaa'ee jiruuf liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumaa kaastanii itti fayyadamuu dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Warran warri yabe